Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa fuunee jaallatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna simbiraa jiraatu jecha akkam isiniin jedhee jira warroonni kiristaanallee ashamaa fuunee isiniin jedhee jira hundumti keessanuu kiristaana islaama soon addan qoqqoodiini bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan isiniif qabu simbiraa jiraatu jecha jaalalaa fi kabajaa onni qulqulluu irraa isiniif qaba bakkuma jirtanitti nagaa naaf jiraadha hedduu naa galatoomaa naa ulfaadhaa isin jaaladhaa umrii naa dheeradhaa jecha harallee firiijii fi akkasuma maaxaba uffata jechuudha yookiin gassaalaa jechuudha qabadhe isinii dhufee jira akkana fakkaata jechuudha maashaallah hedduu kwaalitii ka ta'ee fi ka adda adda qabadhe isinii dhufee jira isin ammoo yoo jaalatan keessan dubbisu hin raffatnaa isiniin jedha maashaallah hedduu oriijinaalii ka ta'e illee keessara inni hundunuyyuu darajaa qabachuudha inni kun amma orbitiidha orbitii bareedaadha kiiloon isaa hanguma isin barbaadanii jira jechuudha kiiloo 20 jira 16 jira 14 jira akkuma isin barbaadanii jira jechuudha namoonni barbaadan kiiloo 13 jira 12 jira akkuma isin barbaadaniin isin binna jechuudha maashaallah hedduu kwaalitii ka ta'e namoonni barbaadan bitadhaas nin jedha orbitii isin jedhu orbitii qofa osoo hin taane kan jiru hunduma jira jechuudha hedduu bareeda ka ta'e namoonni bitachuu barbaadan namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas nin jedha namni gatii isaa baruu barbaadan illee asumaan baraa isinin jedha warroonni yaada garaagaraa qabaatan koomentii irra barreessa yoo barbaadan keessan illee kootaati wanta barbaadan irraa na waliin dubbadhaa isinin jedha bootaan kuni boota xurii itti baasu jechaadha argitanii bootaan gurraachi sun boota xurii itti baasu hin beektanii hedduu bareedaa akka ta'e darajaa isin barbaadanii fi aynatuma isin barbaadanii jira kinooti kuni guutuun iyyuu gassaalaa yookaan maashina uffata miicoo jechaadha argitanii hundumti isaatu jechaadha naan ammoo iyyuu tokko isaatiin isin mul'isiisa jechuudha popolaarii jedhama popolaariidha jechuudha kinooti akkuma isin argaa jirtan inni illee kiiloo maga isin barbaadanii jira jechuudha kiiloo 20 kiiloo 16 kiiloo 14 argitanii baay'ee bareedaa akka ta'e ilkaan kana hundi hin qabu jechaadha tokkotu qaba inni sun ka oriijinaalii ta'e qaba bootaan kun ammoo boota xurii ittiin baasuuni namni hundinuu hin beekaa boota kanaan xurii baasa jechuudha hedduu bareedaadha bitadhaas nin jedha waastannaa qaba meeshaa kwaalitiidha waan ta'eef bitadhaas nin jedha warroonni bitachuu barbaadanii meeshaan yeroo booda sin jalaa dabala waan ta'eef bitadhaas nin jedha inni kun ammoo roolaaksiidha roolaaksii kanallee yeroo barbaadan namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas nin jedha maqaa hunduu maqaan isaatu garagaraa roolaaksii jira maqama hundumaayyuu garagaraa tokkoon adda duruma irra gahuun isinitti mil'isinin jedha namoonni bitachuu barbaadan illee bitadha bootaan kun illee boota uffata itti goggoisan jechuudha kaartoonii kun keessaa naa bahuu didee keessaa erga bahuu didee akkanillee keessaa harkisuu fi keessaa wanni gochuuf hin deemne akkasuma itti dhiisee deeme jechuudha shigin isaa har'uma baname waan ta'eef akkuma isin argitan kana argitanii hangana ka baay'atu kuni kwaalitiidha jechuudha argitanii maashaallaadha meeshaa kwaalitii qabu jechuudha baay'eedha kana qofaa miti keessallee hin jira jechuudha namoonni barbaadan bitadhaas nin jedha anuyyuu asitti bitee achuma waraabee kana qofa osoo hin taane akkasuma xallaltuun bishaanii darajaa hedduun jira kun kan maabiraatiiti jechuudha argitanii kan maabiraatiidha tachiidhaan hojjeta akkuma isin argitan kana kinootii tachiin isaa as biraa tachiidhaan hojjeta jechuudha kan maabiraatiiti kinootii qorra jira danfa jira jiddu galeessa jira iska isin barbaadanii jira jechuudha akkuma isin argitan seenillee bootaan kaa'atanillee hin jira achi booda cufaa qaba jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa maashaallaadha hedduu kwaalitii ka ta'e jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa barbaadan kan maabiraati yoo barbaadan ammoo keemikaalaallee hin jira jechuudha isinitti mul'isa inni kunillee kinoo lammaffaan inni kunillee lama jechuudha kan elektiriikii as bira ka jiru lama lachuuyyuu isiniif waraabura illee kama tachiiti jechuudha akkuma isin argitan kana tachiidha boota isinii kan qaba boota danfaa boota qorraa fi boota sirri qorraa fi boota jiddu galeessaallee bootuma hunduma qaba jechuudha gubbaa kanarraa kinoo bishaan itti gasakkaatanii maashaallah hedduu bareedaa akka ta'e jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadha lama kana keessaa akka barbaadan bitadha yoo ammoo iyyuu kan elektiriikii hin barbaannu jettanillee kan keemikaalallee hin jira jechuudha inni sun gatii qannasa yoo barbaadan kanallee bitadhaas nin jedha maashaallah hedduu bareeda jechuudha as birattillee maaxaba bishaanii yookaan ammoo akkasuma saalaa jechuudha kinooti as birattillee orbitiidha orbitiin kun hedduutu jira jechuudha isinitti mul'isa isin ka barbaadan bitadhaa isinin jedha kunillee kinooti pestaaliin irra baheen jiru ishigin isaa akkuma haarawaatti jira jechuudha namoonni barbaadan bitadhaa isinin jedha bootaan kun boota uffanni itti goggogu jechaadha erga miccanii itti keessa kaanii itti gogu inni kun ammoo boota itti miccu jechaadha kinooti uffata bootaan xurii itti keessaa xallalullee hin jira jechuudha akka keessa jiru kunniin ka saamunaa
itti naqanii hoomoo yookiin laargoo garaagaraa itti naqan jechuudha. Hedduu bareedaadha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jedha akkana fakkaata meeshaalee hedduutu jira hunduma isaayyuu tokko tokkoon isin agarsiisa. Isin ammoo iyyuu viidiyoo kee kana jala akkuma seentan jechuudha laayikii tuqaa isin jedha laayikii tuquudhaan na hordofaa isin jedha intaanse inillee kunillee kan uffata miicuu yookiin gassaaladha jechuudha argitanii darajaa qaba hundumti isaatu maqaa qaba akkuma silkiin gosa garaagaraa fi mirtiin isaa jechuudha bootaan oomishni isaa maqaa qabu jechuudha jira akkasuma galaaksii maqaa qabaame iPhone akkasuma NXT akkasuma san inni kunillee maqaan isaa kan hundaatu maqaan garaagaraa jechuudha akkuma san argartan kana maashaallah hedduu babbareedaadha jechuudha hundu kwaalitiidha ani isinitti himu isinarra beektaa waan ta'eef hundumti isaayyuu kwaalitiidha akkasuma akkuma kwaalitiin jiru gatiin isaa qannasu ta'ee kan orjinaaliin taanillee hin jira kan isin mul'isaa kunniin garuu orjinaalidha jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha hedduu bareedaa ka ta'e alaappaan kun ammoo hedduu mirxiidha amma dhufe jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha hedduu bareedaadha bitadhaa isin jedha maashaallaadha gatiin isaallee gatii jidduu galeessa jechuudha wanti inni namatti toluun garaan isaa keessillee sibiila jechuudha akka kaawwanniitiin miti argitanii garaan isaa kun keessi sibiila hedduu bareedaadha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha haaraa wagalee waan ta'eef garaan isaa kun keessi sibiila waan ta'eef bitadhaa isin jedha bootaan uffannitti gochuullee bootaan kunillee sibiila jechuudha girgiddaan isaa argartanii migir sibiila waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha akka isin hin darbine meeshaan kwaalitiin akkanaa kunniin bitadhaa yoo bitachuu barbaadan isin jedha maashaallaadha baay'ee inni kunillee haaraa dhufe jechuudha baay'ee guddaadha inni kun baay'ee guddaadha argitanii pestaalin nurraa hin baane kiiloon isaallee kiiloo 20 ol dheerataallee baay'ee guddaadha akkuma isin argitan kana isinillee isan ka barbaadan keessaa filattanii laalladhaa isin jira yoo kiiloon 20 ol baheetan kiiloo 16 bitadhaa garuuyyuu ani kiiloo 14 gad akka bitattaniif isin gorsu kin ol kaanillee qabachuudha sababni isaa baay'ee agas maraamiti kiiloo 12 jedha namni tokko 13 jedha akkasiisan isiniin hawwan yoo bitattan kiiloo 14 yookiin ammoo kiiloo 16 jechuudha waan akkasiisan bitadhaa yoo dadhabdan kiiloo 14 yoo dandeettan ammoo kiiloo 16 akkas bitadhaa namoonni kiiloo 20 bitachuu hin dandeenye isiniin jedha akkana fakkaata jechuudha maashaallah akkuma gaafii keessan eeguudhaan kabajaadhaan kinoo akkanatti wantoota garaagaraa meeshaalee garaagaraa akka qabadhe isin dhufuu barbaadan asumaan viidiyoo kiyya kana laayikii godhaatii viidiyoo sheer godhaa namoota hunda bira akka gahee akkanaa guddatuuf isiniin jedha bootaan kunniin boota xurii itti qabatu jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana maashaallaadha akkana fakkaata jechuudha hin jaalatan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba waan ta'eef isinillee laayikii tuquu hin raaffatina isinin jedha meeshaalee orijinaali meeshaa kwaalitii akkanaa kanneen akka isiniin fiduu fi kun ammoo gatiin isaallee qaaliidha namoonni kana bitachuu barbaadan gatiin isaallee qaaliidha akkasuma kwaalitiin isaallee sababni isaa otomaatikiidha orbitiidha akkuma isin argitan kana otomaatikiidha achi keessaa hin baasan achuma keessaa miicee achuma keessaa gogsee ofuma keessaa daqiiqaa muraasa keessaa baasa garaan isaa keessillee sibiila akkuma isin argitan kana maashaallah kiiloon isaallee kiiloo 20 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha argitanii hedduu kwaalitii ka ta'e jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa gatiin isaallee hin dabala sababni isaa waan otomaatika ta'eef jechuudha orbitiin waan hunduyyuu kwaalitima garuu inni kun otomaatika waan ta'eef kaan ammoo bakka kaan miicanii achi keessaa baasanii boota kaan gogsanii kun ammoo ofuma asin miicee ofuma asitti gogsee googama isaa bicha keessaa fudhatan jechuudha hedduu kwaalitii ka ta'e ilkaan kan qabuuni jechuudha akkasuma ammoo boota xuriillee boota lama qaba jechuudha boota xurii boota lama qaba jechuudha ilkaan xurii kuusatu kan argitanii galarrachiinu qaba jechuudha garanaan illee qaba garasin illee qaba bootaan kun boota saamunaa itti naqan jechuudha boota saamunaa itti naqxanii maashaallah baay'ee kwaalitii ka ta'e jechuudha namoonni bitachuu barbaadan gara kiyya dhufuudhaan lakkoofsa bilaa kiyya irratti naqunnamuu dandeettu jechuudha meeshaa kwaalitii orbitii otomaatikiidha jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha hedduu kwaalitii waan ta'eef baay'ee tokko jaaladhee jira jechuudha isinillee jaalattan maashinoota kanneen bitadhaa isiniin jedha gatiin isaa booda dabaluu isinitti hin oolu sababa saniif jecha osoo gatiin isaa hin dabalinii bitadhaa isiniin jedha otomaatika namoonni hin barbaanne kaan illee bitattani kun illee rakkoo hin qabu kun fedha keessan jechuudha kun yoo gatiin nu waddada jettan kaan illee bitachuu hin dandeettani ka boota xurii kana boota lachittuu qaba jechuudha garaan isaa keessa illee sibiila abbaa ilkaaniti jechuudha ilkaan hundi hin qabu jedhee isin himee jira kun ka ilkaan illee qabu jechuudha maashaallaadha mootorri isaallee mootora 3 jechuudha
bitadhaa dinaamoon isaa jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha maashaallah hedduu bareedaa waan ta'eef isiniin jedha akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha dinaamoon isaa darajaa qaba jechuudha dinaamoon isaa kasanni gadi illee dinaama abbaan dinaama tokkoon jira abbaan dinaamoo lamaan jira abbaan sadiin jira namoonni bitachuu barbaadan akkasuma isiniin jedha ka duratti sun alaatii kun kan manaa keessaati jechuudha meeshaalee kwaalitii bichaa fidan jechuudha as biratti firiijiin kun waa lama hojjeta xallaltuu bishaanii hojjeta akkasuma firiija hojjeta waa lama hojjeta akkuma isin argitan kana kinooti bishaan as keessatti naqxanii xallaltuu bishaanillee qaba jechuudha ofuma ofiisitti namoonni barbaadan bitachuu hin dandeettan isiniin jedha kinooti as keessa kuufate gara siin baasa jechuudha warroonni bitachuu barbaadan bitadha isiniin jedha kinooti xallaltuu bishaanillee ofuma warratti waa tokko gatii tokkochaan waa lama fayyadamuu dandeettan jechuudha xallaltuu bishaaniitii fi akkasuma firiijallee fayyadamuu dandeettan jechuudha namoonni barbaadan bitadha isiniin jedha akkana fakkaata firiijin yaa'u ka aynata tokko miti aynata garagaraati akkasuma darajaan isaallee darajaa hedduun jira jechuudha akkuma gatiin garagaraa daraja garagaraa illee qaba jechuudha akkuma isin argitan kana maabiraatii yoo bade jechuudha kinooti maqooyyaa ofiiti hin qaba maqooyyaa garuu kun ammoo ofuma ofiiti akkuma tursiisoo osoo hin taane akkuma yeroo maabiraatiin jirtuutti hojjeta jechuudha argitanii yeroo maabiraatiin deebite isa kana cufaa yoo maabiraatiin badde ammoo isa banaa jechuudha akkasi fayyadamuu dandeettanii namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha hedduu bareedaa waan ta'eef akkasuma ammoo akka wanta as keessa kaa'an akka hafuuran dhoofneef jechuudha akka hafuuran kennineef akkasuma kinoo isallee hin qaba jechuudha kana qaba jechuudha akka hafuura hin kennineef jechuudha meeshaaleen as keessa jiru wanti hafuura dha'uu hin jiran wanti garagaraa jechuudha yoo as keessa ture maabiraatiin irra baduu jira waan garagaraatiif yoo hafuura ka dha'u ta'e akka hafuuran dhoofsisneef hin tursiisa jechuudha namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha maashaallaadha meeshaalee akkana fakkaatu kana akkana isin qabadhee dhufu yoo barbaadan subscribe like share godhaa isin jedha hiriyoota keessaniif share gochuudha warroonni bitachuu barbaadan gara kee dhufu kuwwan ammoo hiriyoota keessaniif share gochuudhaan warroonni haarawaa taatan viidiyoo keenya kana subscribe godhaa sababni isaa isinuma fayyada viidiyoon akkan haarawaa gadhiisen akka isin bira dhufuuf isin qarqara waan ta'eef isinuma faayidaadha waan ta'eef subscribe godhaa isin jedha akkuma baratame meeshaalee haarawaa qabadhee isin dhufa jechuudha an akkuma duraan baratame akkana fakkaata jechuudha hedduu babbareedaadha kana isinin jedhu firiijiin as keessaa kun guutuun kwaalitiidha isinin jechuu kiyyaa miti isinii gala jedhe yaada firiijiin as keessa jiru kun hundi kwaalitiidha jechuu miti akkuma kwaalitiin jiru ka kwaalitiin qabnallee hin jiru jechuudha kana ammoo isinitti nimuu isinillee hin beektanii namni akkuma gatii wal caaluun kwaalitiin isaallee wal caala waluma duraa irraa duubaan fedha jechaadha namoonni gatii isaa hin barbaanne waan gatii qannasu waan akkasuma kwaalitiin isaallee gadi bu'aa ta'ellee hin jira jechuudha as keessa wanti ammoo gatiin isaa dabalee wanti kwaalitii qabullee hin jira jechuudha kana ammoo meeshaan as keessa jiru hundi kwaalitiidha isinin jedha hin jiru isin gala jedhee yaada akkuma wanti kwaalitiin jiru wanti kwaalitii hin qabne kwaalitiin isaa gadi bu'aa ta'ellee hin jira jechuudha ana ammoo kan isin mul'isaa jiru waa argitan jedheeti akkuma isin argitan kinootii firiijii kanniis sadii isin mul'ise sadiin kana keessa inni kunniin bareedaadha jechuudha ka jidduu keessaa suni anuyyuu hin beeka jechuudha warroonni bitachuu barbaadan wanta kwaalitii malee isiniin bitu jechuudha akkasuma ammoo maqxaaxaraa jechuudha firiijii fi haa ta'u televiziyoonii fuyyuu haa ta'u warroonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha maqxaaxaraa kana malee hin fayyadamina warroonni televiziyoonii illee warroonni firiijii illee fayyadamtan kana malee hin bitatina isiniin jedha maaliif jennaani maabiraatiin paaworii guddaadha yoo dhufe gaatoo kana jechuudha gaatoo kana paaworiidha yoo dhufe gaatoo kanatu gubata malee wanta achi taree isa gubuu hin danda'u jechuudha sababni isaa gaatoon kunii fi meeshaaleen isin fayyadamartan gatiin tokko waan hin ta'iniif jechuudha gaatoo kana fakkeenyaaf gatii qannasaadhaan bittanii 6,000 bitaa 5,000 bitaa akkasuma ammoo firiijiin kun 1,000 bittanii akkasuma televiziyooniin illee 1,000 bitama argitanii waan gatii qallaalitti gubata malee wanta gurguddaan kun hin gubatu jechuudha maabiraatiin paaworiidhaan dhufa yeroo tokko badee ka'ee paaworiidhaan dhufa jechuudha yeroo saniif meeshaalee irraa of qabee ofii gubata malee wanti paaworiin fedhe yoo dhufe gara meeshaa saniitti hin darbu waan ta'eef gaatoo fayyadamaa isiniin jedha warroonni duraanillee narraa bitattanillee ta'ee warroonni amma boodallee bitachuu barbaadan gaatoo fayyadamaa isiniin jedha wanti ani guddisee isin dhaamuu barbaadu kana jechuudha akkasuma firiijiin kun boota hanqulaalii hundi isaatu boota hanqulaalii kaa'atan hin qaba jechuudha martuunuyyuu boota hanqulaalii kaa'atan akkasuma boota kabaradootti naqanii hundumti isaatu hin qaba jechuudha kana qofaa miti kan hin qaba isiniin jiraa jiru marti isaayyuu hin qaba akkana fakkaata jechuudha maashaallaadha warroonni meeshaan keessan isinii hin bahiniif obsaan eeggadha walumaa duraa duubaan isinii fidaa jira waan ta'eef obsaan eeggadha isiniin jira warroonni ammoo ajajachuu barbaadan gara kiyya kootaatti ajajadha
meeshaa quality fi meeshaa amansiisaa ta'e meeshaa shakkii takka illee hin qabne meeshaa originaalii isiniif bita jechuudha akkuma baratame warroonni bitataa jirtan maashaallaadha carra qabeeyyiidha sababni isaa abbaan bijajuurra namni nama jaju wayya jedhanii meeshaa quality bita jechuudha akka wanta kiyyaatiitti itti yaadee callisee waan argee fuudhuun natti hin tolu ammoo wanta garaa nagahu malee bituullee hin jaaladhu jechuudha ajajaan fichisiisaa wanti an barbaadu fi wanti qalbiin naga irraa nagammaddu wanti an jaaladhu hin jiraatin ajajaan fichisiisa jechuudha kana osiniin jedhu ana bichatu waan gaarii bitaa jedhaa hin jiru isni galaa jedhee yaada garuuyyuu waan akka wanta kiyyaati bita jedhee waa'ee kiyya qofa hasaara malee waa'ee nama biraatii miti meeshaa keessi kiyya na jaalatu fi qalbiin irraatti na gammadu malee hin bitu jechuudha kana ammoo ka isin himaa jiru fi biyaansi isin waan keessa kiyya jiru isin himaa jira malee akka argee fi ofirraa baasaa uumama kiyya irraayyuu bituu natti hin tolu sababa saniif jechuudha meeshaa quality warroonni narraa bitataa jirtan maashaallah carra qabeeyyiidha akkasuma warra nama biraa irraa bitatan illee carra qabeeyyiidha kana isin jechuu osoo hin taane meeshaa babbareeda isin bita jechuudha amma boodillee warri dhuftan akkasuma jechuudha akka waan keetitti ilaalii nu biti warroonni jettan akkuma waan kiyyaatti ilaalee isin bita ofirraa baasaa yookaan ammoo harka dhiqataa miti sababni isaa birri keessaniin isin bitaa jira birri kiyyaanii miti birri keessaniin ammoo namni waan ofiitiinuyyuu namaa bitu bakka erga namaa godhuun hin oolle waan gaarii namaa godha jechuudha yookaan dhiisuudha yookaan waan gaarii namaa godha kanaayyuu birri keessaniin isin bitaa ammoo waan hin taane isin bitu tasuma waan gaarii fi waan quality qabu waan bareeda waan biraandii ta'e jechuudha wanta isin bitu wanta yeroo ammaa keessa itti fayyadamaa jiramu jechuudha wanta kamiyyoo ta'e wanta akkasitti wanta isin bitu akkas isin jedha akkasuma ammoo viidiyoo kiyya kanallee laayikii tuqaa fakkeenyaaf namni kun ni olaale ka laayikii godhu nama 100 nama 130 maaf kana ta'a biyaansi yoo gimmaashnuyyuu osoo laayikii godhe irra bareeda akkasuma ammoo maashinoota garaagaraa jechuudha maashina daabboo akkasuma dhallaltuu bishaanii kan keemikaalaan hojjetu kanneen guutuu isaa isinitti mul'isa hanga xumuraan hordofaa isiniin jedha hedduu babbareedaa akka ta'e jechuudha akkana isiniin jechuu barbaada ittaansee dhallaltuu bishaanii isinitti mul'isa jechuudha kan keemikaalii kinooti inni kun litiriidhaan jira abbaa litirii 20tu jira abbaa 16tu jira warroonni bitachuu barbaadan abbaa 28tu jira bitadhaa isiniin jira warroonni bitachuu barbaadan darajamaan jira akkuma isin argaa jirtan kanatti darajama akkuma namni kamiyyuu danda'u jechaadha humna nama hundaatiinuyyuu wal ilaalchisnee binna malee dirqama nam tokko qofa irratti fe'aa goone namni tokko akka meeshaa tokko bicha bitatee meeshaa biraa bitachuu hin dandeenye hin goonu jechaadha darajamaan binna waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha akkuma humni keessanis hin danda'u fi akkuma humna keessaniitiin bitachuu dandeettan jechuudha firiijiin kun chaampiyoonaa jedhama firiijii baay'ee bareedaa ta'e namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha baay'ee bareedaadha jechuudha firiijiin kun firiijiin adiin kun baay'ee bareedaadhaa fi kwaalitiidha jechuudha kanaan durallee dhufee ture lamu deebi'ee badee ammallee deebi'ee dhufee jira jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha firiijii bareedaadha durallee dhufee ture kanaan durallee dhufee ture ammallee deebi'ee dhufee jechuudha badee ture deebi'ee amma dhufee jira bitadhaa isiniin jedha akkasuma immoo xallaltuu kan mabraati yookiin san fayyadamuu yoo hin dandeenye kanaan fayyadamaa isiniin jedha keemikaalaa kanaan akkuma humna keessanii fi akkuma fedha keessaniitiin ninjera akkana fakkaata jechuudha meeshaaleen kennarraa yeroo jaalatan asumaan laayik saabskiraayib godhaas ninjera keessan dubbisuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti heloo jettanii nagamanummaan argachuu dandeettanii akkasuma maashina daabboo jechuudha akkuma darajaa isaatiin garaagaraa gatiin isaallee garaagaraa jechuudha as keessatti bitadhaa hidhee ka isin gorsu tokko yoo jiraate ikoosanidha jechuudha kaawwan hunduma isaatu isiniif hin hawwu jechuudha ikoosanidha ka bitadhaa isiniin jedhee isinitti muu qabu jiraate ikoosanidha jechuudha ikoosaniin baay'ee kwaalitii fi meeshaa darajaa qabu jechuudha birriin namaallee yoo kabahu ta'e wanta gaarii irratti yoo bahe irra namatti tolaa irra nama gammachiisa jechuudha ikoosanii bitadhaa isiniin jedha video kiyya har'a kana hojjaalattan akka anka biraallee gallakkisuuf yoo barbaadan na jajjabeessa akkasuma hamilee naa taasiniin jedha warroonni nagammaa na jajjabeessitanii hamilee naa taatan hedduu sin jaaladha isin kabajaa umurii naa dheeraadha jaalala fi kabajaa isin naa qabdan san caalaa daran an isin jaaladha isin kabaja isiniin jedha dachaadhaan ka isin naa qabdanii olitti isin jaaladha horaa bulaa geebana